إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من عذاب النار ومن غضب العزيز الجبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليانتنا غرتي نميخموخا نارغو جرتان يا ربي جد غرتي ومسجدا صدركن نقب الفن النقب وانسنرا ديكو تقول قاب سمنا. مسجدي غرتي درجة قد قبا بوتا يوخام بك قد صدركا قد قب دين اسلام حيثت اسلام اللي برت مسجدي وانا كسيجو. مسجدي هنني قرج القبا من ربي، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أغرتي مسجدي من ربي من ربي الله سكرتني ما نكنا خنججو. كان في بك جمّچو بك غرتي تجمّدن بك تقطي غرتي كيسا والقطاع. إنه المكان الوحيد بك غرتي والقطاع الذي يتساوى فيه الغني والفقير والصغير والكبير والشريف والحقير. فلان تندو مسجدي بك غرتي دريسة في يسلين والقطاع diqqaaf guddaalleen keessa wal qixaa'u akkasum gartee ka kabaj qabjedhuu fi nami wayii ka diqqaa wayii diqqaatan nami diqqeennan laalulleen masjid keessa ta'um tokko. Bakki masjida kunini bakka gartee darajaaf aangoo nami tokkollee waliin caalla aangoo tokkollee. Ka gostii wanni gosaalleen as keessa hin jirre. Masjid keessa wanni gosaa hin jirtu ka gosa tokkolleeti miti. Masjidi mana warra rabbitti amanee nam rabbiin sodaate man rabbi ta'ee warri ishee qubatu ka keessa waa oofatu warra mu'mintoota warra rabbitti amanee jechuudha. Kanaaf masjidi fulaa akkana ta'u ulfin qabtan islaam biratti ulfin guddaa qaba. Fulatihaa fulattifaman fula fitna jala nagaa argatan bakka gartee laftan keessatti gartee warra lafaatii fi warri samaayii malaayikalleen keessa walitti gad dhuftu. Nami ammaan tana yoo salaatu salaata kan masjida malaayikaan rabbiileen achi keessatti gad dhufti. Gizee nu salaan gizee salaata kamma subhiitii fi akka gartee asrii kanallee irratti malaayikaa wanni goote fuula malaayikalleen kee jiraattu. Fuula akkana tan jechuu masjidii. Kanaaf masjidii akkasuma ammallee al-buqaa. Buqaa jechuun buqaa al-wahiida bakka yoo isi keetteeffatan ajiriin guddaan kee jiru masjidii fuula akkasiiti. Masjid keessaa nami taa'u fuula dhibeem nami teeffatu gaaddisjal nami taa'u fuula adda adda nami taa'u ajirii dhibiin argatu. Masjidii ammoo fuula atojja keetteeffatti ajirii guddaa argattu. Fuula akkana kan jechuudha. Ammallee mana warra rabbitti amanee cufa. Warri rabbitti amanee mani isa guddaan masjidaa jechuudha. Masjidii fuula akkana tana fuula gartee ulfaattu akkasiiti. Nami masjid gad dhufuu fedhu nam tokkollee eeyyam hin gaafatu. Eeyyam nam tokkollee hin gaafatu. Nami kamuu ka rabbi sodaatu ka islaam ka akkana kamuu gad dhufee achi salaatee ibaadaa ofii oofataa jechuudha. Fuula gartee fikirii kakkee nami cinqii qabu nami rakkoo adda addaa qabu yoo itti gad dhufee achitti rakkoo ofii hiikachuuf fuulatti gad dhufan. Masjidii duuba bakka gartee ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallama itti gartee ashaaba isaa leenjisi. Ashaaba isaa achi keessatti madrasaan guddaan fuulaan gartee rasuulii rabbii sallallahu alaihi wasallama itti ashaaba ofii barsiise masjidaa jechuudha. Fuula akkana kan inni gartee ashaaba keessa leenjise dhiirti guddoon achi keessa gabbaatee jechuudha. Achi leenjifamte dhiirti guddoon achi keessa gabbaate. Warri askarii ta'inna dhiirri ta'inna wanama hedduun achirra kaatee akka lafa faarisii fi akka roomii achirra kaatee cabsite. Fuula leenjii jajjaba. Sun qofaa miti fuula shuuraa fuulatti mariin itti islaamaa geeggeeffamtu. Fuulatti mari'atan
masjidi fula kana tanaa jechuu gartee fula marii jajjabduu ta'a kana tana. Kanaafi warri dhiirti akka Abubakar fa'aan ka akka gartee Umar ibn Khattaab, Uthmaan dhiirti ashaabaa gugurdoon Aliyyii kun cuftinu achirra gabbaate jechuudha. Fulaan ammallee huwal minbarul i'laamiyyu fula gartee ammaan tan minbaraa ka keessa wada barfatan. Masjidaan fula nuti wada barsinu waan agartee dabarfachuu feenu achi dabarfannaa jechuudha. Masjidi fula akkana tan fula agartee keessummaa ergamaan rabbiitti dhiyeeffatu waan akkana fula agartee namitti dhukkubsate achi keessatti iddoo godhaniif wanni godhan fula islaamiitti wal qorqoratu fula inni itti wal to'atu fula agartee hojjanam dhaban isin nami hummeetidhanii fulaan itti wal barbaadanii masjida jechuudha. Kanaaf man rabbi ka keessatti dhiirti rabbiin kadhattu. أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها إلى الجمال ربي صلى الله عليه وسلم. فلان أكمل لفتن كيس جالتهم تتعتقر ربي تي مسجد فلان جبمتون أمو فلاك قبياخ خيسا كجبي ديم كاج كيسا أرتي ديم كنخان فلان سنان فلا قبيات مسجد أمو فلا قرتي الله فربك أب كيسا فلا قرتي أكمل جبدو خول فين قبضو كنخان نمي السين اللي نقار قتاي إلى الجمال ربي صلى الله عليه وسلم فلا قرتي نقار قتاي من دخل المسجد فهو آمن جل قال فتح مكة إرجما ربي صلى الله عليه وسلم نمي قرتي مسجد سيني نجار قرتي جراج قرتي فلا نجار ترجع كان في مسجد جوني وني ومالي قرتي درجة مسجد والبيسيسو تنجرو نم درجة مسجد بيختو يو مسجد وني ركعتي قرتي ركو ثاني في قرتي رجعمتي كوك أما فيجو كان في وني ما أنت نقرتي مسجد ربي دكيسان جسون فلا ددا ديمو جتون أك إسلامات مسجدهم درجة قدوان كابوف إسلام كمو دلان سيسي بلالي فتاجة أم وني مقالة شغريرة ديمسوني كام مسجد ديغو جيران ونخونيني وان إسلامي كمو ورته بلالي فتاة اتدقام تجو مالناني مسجدي أم قرطميني بشان كي سالباتي إنان اندوتي قرطمي بشان كي سالباتي اندوتي nu islaami akkas jechuun eegi masjida nurra diiganii akkuma qurxummii bishaan keessa baatee jiraachuu hin dandeenyetti islaamii masjida malee jiraachuu hin danda'e jechuudha. Mani marrabbiiti. Nu ammaan keenya kan dhuunfaa hojja nurra diigan yoo nurra cabsanii agam nu dhagaama agam gartee falminaa fi waan hedduu jira jechuudha. Man dhuunfaa man kakkee kan dhuunfaa hojja sirra namii diigee jal deemtee falmitee waan adda adda taatee. وانا كان هنجر مر ربي امو اغسچال نو دغامو مالي يچو دلسون يسا بلالي فچوكم ونخون بفجيجيرته غدفتي يوخاني مسجد ابسني يوخان امو اجول اسلاما اگرته حجابا وني غرو سكول اواني وان چوفان غرته دينا تن كيساتي تطقان كون گدچو جيرا يچو امو جغو بسون فكنا في مسجدي ديغام كون garsha garisuun calla jetta tufrateete sille nan qab tokkum dhibi masjidii diigamu gubbaa ag jala tokkum islaami masjidii isa tokkum masjidii irra diigama jechuun akkuma waan cufti diigameeti kanaafi wanni cuf karaa qabdi aadaa qabdi karaan ammaan tan itti deemuun ni jiran kun duul masjid diiguu agartee fuul gaddeeffatu kun balaaleffachuu qabna karaa adda addaatiin nurra dhaabachuu qaballee jennee karaa cufaan ibsachuu qabnaa jechuudha. Kanaafi masjidi gartee duuba namni masjidi qees dallansuun rabbiillee faan jirti. Rabbiin aarii inaaraa rabbiillee ofitti aarsan jechuun dubbi jajjaba. Rabbiin inaaraa jechuudha. Rabbi ofitti aarsita jechuun khalaas rabbiin sitti aaraa. Rabbiin hajjateen hin qabu. In dabsatallee rabbiin dabsata. Dabsataadha. Rabbiin waan gartee masjida kan katuqan guyyum tokkoon daara nam godhuu danda'a ammoo rabbiin kennu walaalaa rabbii yookaan laalcha wamalee miti duuba akkasiifu masjid tuquun diina islaama tuqu waan ta'eef akkasitti nami cuftinuu baratee beekee namni na arguuf kana dhaga'u masjida daraja guddaa qaba masjida gartee tuqamuu jirarra balaaleffachuu qaba jechuudha nami cuf karaa danda'u. Masjidi kun man warra rabbi sodaate. وري ربي صدات مسجدي منيساتي الرجال ربي صلى الله عليه وسلم كان في ظلمي في دبي قدانا من ربي ومن أظلم ربي القرآن كسد بث ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها لا نمي
nam masjid rabbii keessatti zikrii oofu nam dhoowwu caala daba hojjetin jiru. Akkasuma nam gartee man rabbii gartee akka inni onsuuf jecha gahee guddaa taphatu keessa nam sun caala nami badii hojjetin jiru jedhe. Karaan onsaniini keessa salaatu nam dhoowwu, keessa zikrii oofu nam dhoowwu, akkasuma immoo diiguu akkam norgii jiru kan bubuqqisanii diiguu kun cuftunuyyuu karaa adda addaatiin gartee man rabbii onsuu fi daba jechuudha. Dabii han caalu hin jiru jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf rabbiin kennini in obsaa ammoo duuba warra waan hamtu kan hojjate isaaniyyuu hin jirtu, isaaniyyuun sodaanama. Gaaf gartee man rabbi cabsu dhufe Abrahaam gartee wanni guurrate arbu guurrate man rabbi cabsu dhufe Abrahaam kun. Amma gisee cabsu dhuf kana maanguddoo labsuun kee jirtu nam guddaa asii hafulatan laftan harka qabnaa barbaada jedhe Abdul Muxxalib gad dhufe. Abdul Muxxalib gisee gad dhufu in dubbisaa gannaayaa madhee Abrahaam gisee Abdul Muxxalib itti gad dhufe. Abdul Muxxalib dubbi gabaabdu dubbate. Gaal barbaadu dhuf gaal isa. Gaal naa kenna dheen dhiiroo gaal kiyya. Armaduuf gartee waan warri kaan jedheen kaa'amma man rabbi cabsu dhuf sun nu akka malee si tuffannee jedhaniin. Maaliif ennaan ati nama guddaa tokko nam biyyi lafa tokko biyyiti isa diigamuu jirtu min guddaa kan gaha warri wanne dura diiguu jiru ati waan kan tokkollee iyyuu hin falmine gaal na gaafataa tanaafuu guddaa si tuffanneedhani. Duub inni waan inni jedhe dhiiroo gaal abbaan nahaa gaal kinnaa kenna jedhe ammoo kaamman rabbiiti rabbii istiffata qaba walil beeyti rabbu yaxmii. Ana rabbul ibil ani nabba gaalati beeytiin sunini man kana abba qaba rabbi tiffata angaalum kinnaa kennaa jedhe. Akkasuma rabbiin subhaanahu wa ta'ala warsun war arba gas gabuurrate gad dhufu xayyiran abaabii jechuun simpirreetti gadhiise balleesse takkan taasise. Rabbi keen biratti wanni kun lallaaftu. Kanaafi masjidni daraja guddaa qaba, qiima qaba. Qiima inni qabu keessaa ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallama nam gartee yookaan gurba khayma tokko yookaan intal khayma wayii tamaan rabbi artu zabar rasuula in dhaba rasuuli rabbi ta masjid qulqulleessite jechuudha. Ennaa meetii ennaa yadooteedhanii arma ergamaan rabbi afalaa kuntum aadantumuunii manan beesisina qabri isii nageessa akwaan amriin isii dubbiin isii xiqqaatetti ilaalame addoo qabri nageessa itti naqajeelcha qabri isii jedhee itti qajeelchanii achi dhaqee irra salaatee jechuudha. Kanaafi kun wanni isiin garsiiftu namiman rabbii qulqulleessuu qiima isa daraja salaate. Mani rabbi qiima guddaa qaba, daraja guddaa qaba. Maaliif ennaan man rabbiiti, inni maqaan isaatu man rabbiiti. Handhuura nam tokkolleeti miti. Handhuura nam tokkooti miti man rabbiiti. Handhuura kennaa namu handhuura ofii ka dhuunfaa hin jabeeffata. Kun ammoo handhuura nam dhuunfaa tun ta'inu man rabbiiti. Ka warri rabbi sodaatu, ka warri rabbitti aman keessa rabbiin gabbaru. Waan taphaati miti jechuudha. Kanaaf nami masjid jaareeyyuu daraja guddaa qaba. Akkum diiguun wanjala jabataati nami mana gagarte simpirreen yookaan allaattii wayii keessatti okokaan akkan lafa kan saaxeedhaan allaattii wayii jira ka barriftee gamtaan barriftee gammoojii keessaa barriftee dubdiit keessatti lafa kan akkan saaqattee laftaan keessatti okokaan dhalti bakka gasiillee ka agasir diqqoollee nami man rabbi jaare jannat keessa rabbii man jaara fedha. نمي مسجد جار من بنى ولو كمفحص قطعات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة ربي جنة كيس من جار فيها ولا ديك وغسيل من تين أنا مسجد كيس تنيا وأنا لبا مسجد كيس كذي فتن وأنا جوفتني يقا وأنا فوريسا جانيا ثاني مسجد الأفن أكاسم من ملك أرتي وأنا أركبا يوم مسجد كيس بان كرسم أفاني ساكن كبني ديمانين مسجد بك نجايا بك نجيني تلبسم بك كنا خنجتو أم تونيني warri masjid rabbi biigu warra lafayyuu bulchuu hin danda'an. Maaliif ennaan masjidi kunini inni nuyyuu bakka gartee itti lafa bulchuu jiru adoo fahamanii yoo nageenyi jiru yoo fakkeenyaaf waraanii wayii jiru masjidallee itti beeki masjidii fulatti labsanii dhiiroo waraan dhaaba walina dhina fulaan masjida fulaa kan naga labsitu. Kanayyuu wallaal warri masjidii kun jiru kun jechuudha. Diina islaama keessatti bakki amantaa kabaji guddaa qaba. Bakki amantaan itti geggeeffamu cufti kabaji qaba.
حتى دوراني دو سلامتي في الدول الإسلام انتينيتو والتقرفوا شريعة إسلام كيستي انتقن جولة ديكو انتقن ندين انتقن جولة انتقن نمك إيسي انتقن بيت كريستان انتقن فلا خيستي ورخو رب كبر انتقن مسجدي أكاسيت قرتي كباج قدا جريشو بكي أمانتا كمو كباج قبجيشو وانا كنما نمي دفديكم مت وان دبديشي ماني دنفاتو وجه خران التقجيله وجه جسو فدان من دنفا duratti abbaatti manii bakka kennanii fi kaasaa kennanii fi waan cufaalee mijeessanii fi man kakkeessuun dhufan akka naannoo man dhuunfaa akkasiin jigaa jechuudha. Mani rabbi ammoo ka uummata bal'aa ka rabbi kanam dhuunfaa hin ta'in bifa salphaa tokkoon akkuma argan fuudhanii quraan irra gombisanii quraan kaan wanni tolchanii irratti afanan irratti awwaalanii mi'uunno jissu feena maffadhaalee namaan hin jedhin nami beeki man tokko jajjismanii qaraa sun kabaji qaba. Masjida waan kee jira fula tokko masjida ol natta akkanaani kadhibii yoo diidulle akkanaan diigisa dabarta. Kun ammoo quraan rabbi kabaji qabu. Ka aganga kan uma fuudhanii biyya irra gombisanii irra cabsanii waan margan irra deemsuu jira jechuudha. Wanni cufa aadaa qabdi, tartiib qabdi, karaa ittiin deemtu qabdi. Wanni kun tokkollee hin qajeelle. Duub balaaleffachaa islaamii bakka jiru kamuttu hin balaaleffanna wal dhagahaa wal hordofaa gubbaa ak jala bifa wal fakkaate. Agartee falmuu fi balaaleffachuun dirqamnan islaama cuflaaluu jechuudha. Masjid irra deebisuun diina rabbii irra deebisu. Masjid tuquun diina tuqu. Ammoo waan tokko beeku malani nami masjida diige diina islaama diiguu hin danda'u. Diinan itti fufti. Masjida diigameef aqiidan ta'een hin cabtu. Aqiidan islaama masjida yoo diiddellee kadhibii kaagasir jirullee hin jaarranna. Ammoo abbichumsuniif irra hin jirre malee nami tuqe. Diinan islaamaa hin gabbatti qaraalee caal guddatta qaraalee caal sadarkaa guddaa argatte jechuudha. Nami waan akkas hojjetu waan diina kan sadarkaa dhawu yoo kase taate diina naqaraayuu caal cimtii jechuu barsiifti. Kanaaf rabbiin in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Rabbiin hojjetan diina tana kalchitan alleen isin bira dhaabadhaa jedhe malee rabbiin adunuun kun tokkolleen dubbachuu baanne haajateen hin qabu diiram tokkoon dhabam nam taasisa. Seenaa haa qorannuuti. Nami kamuu ka diina tan tuqe durii irra kaasi agamma nami diina islaama tuqee milkaa'e tokkollee ni jiru. In dhabama. Ka dhiyoo tanaallee qaabatan ka dhiyoo tanaati qabi ka durii qabi nami diina islaamaa diina rabbii waan amantaa itti bu'i waan rabbi tuqe nami sun turii dhiyaadhi in dhabama taariikhi isaallee hin argan. Beekama. Kan waan ta'eef rabbiin garteen qaba qabichi rabbiillee jajjaba jechuudha. Tanaaf masjida kabajuun mallattoo diina rabbii kabaju jechuudha. Maaliif jennaan hojiin jalqaba ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallama hijiraa eegiba hin duddubat madiinatti hojiin jalqaba inni hojjete masjid gadhaabi. Diina islaamaa keessa qaba. Maaliif jennaan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallama gaafa gadhufe masjid masjid gadhaaba jedhee gadhaabsisi. Akkas. Akkasuma amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbi in ajaje bibinaa'i ilmasaajidi fi duuri. Masjid gartee akka gartee bakka gostee iddoon jiru bakka nami jiru bakkaan cufattu gartee masjida akka inni ijaaramu ajaja jira jechuudha. Kanaaf akkasii duuba masjidii daraja guddaa qaba. Namni qalbiin isa masjida irraatu wal torbaan gaaddiseessaniif kan ka'e jira. Duuba masjidi kun atta aduwwiin akka masjidi kun islaam biratti gartee daraja guddaa qabiin beetti. Ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallama takka lubbuu fi ta'een dallan. Hojja diina rabbi tuqamtu malee dallana hin beekuu jedha. Kanaaf ergamaan rabbi wanni inni aaruuf kan inni dallanuuf yoo diina rabbi tuqamtee jechuudha. Fula hedduutti nafsi isaa ta'e naaru yoo diinan tuqamtaaraa jechuudha. Sunirraa amma ergamaan rabbi gaaf tokko qiblaa gara qiblaa gulatti dofoof kan arge dofoof kan katufanii achitti ufan arge qiblaa keessatti itti jabaat dubbiin ta'an itti jabaatte fuuli isarra mul'atte jechuudha. Laalamma dofoofii masjid keessatti inni arge sun guddoo aarsee jechuudha. Ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf duuba rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala in sehin ولا تحسبن الله غافلا
عما يعمل الظالمون وروانم تويا خوا ورجتشو جرها والربين دل إنسين ربين قاف قبي إن الله لا يملي للظالم قدم إيسا نموانم تونديم كان قدم إيسا حتى فإذا أخذه يو إنا مقبي لم يفلته جلبون نم ثم قرأ أيضا إنك على إرقام ربي صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى حديث مسلم ديس يو غندتو كقب ربين وهي ظالمة خشي وانم توجد إن أخذه أليم شديد كبيش ربي ججبا تناف أغرتي آير غرفة منيتي نمي دين ربي تنتوك إن ملكاه إن بدا بديتو غيفي فناف نباك جير خموتيو مسجد ربي تقون إسلام تقو إسلامين بلالفتا وان همتو دلا إن دلنا فناف لكول ليو بديجتو أدي دلتي للكول نمي غاف بدو غي دين ربي تنبو نمي غاف بدو غي دين تقو دين ربي تقو أننا كم ريفو بانكاني ربي نيونجرا خطفتو كبير مطوفي نما متي يبيك إنه ربي نيونجرا فناف دعاء اللي نمقود إسلامي دعاء يجون كربيت وراني كين جبان تك دعاء وران ججبا وراني ججبان إسلامي أبو خناميت إيه رساسي ساسون إلى ننجر خفولات تيتو تمير سجلا قرص خجاف ربي دبيسون كيبالي سيار فولات تيتو سيار فولات ديمتو سيار آنغو تتقبال سيار وانجب كيسر ربي مير سجلا قرص دعاء إسلامي دعاء اللي نقولت مالي فنان نما رب برا وقبو جرا خرب خرات رب برا وانتم نبي خدو جرا أكم نمي هم أنجل بيت دسالن جرا إسلام كيس جارس بودا جرا بيخ قال كان تاي ربي بو خرب خراتو وربي خكنان نخيج جرا ورب برا وقب غاف ورخم دعاء نمت توجه أما نما نمبرتين بركة يجو كناف لكم بدي جننا أدي التبان تاني وفما جدا أبا warri masjidii gujirtan duuli guddaan agan gahun nurra haa dhaabbatu kun duul gartee masjidii gisa fuul gaddeeffatu kun nurra haa dhaabbatuuti yoo akkas hin ta'in waraanii jabaan rabbi biraa sanii gaddeemu jiraa jechuudha rabbitti sanadha misoomii magaala oli diinan ta'inna misoomaaf magaala baanan suni diina rabbiitti oli nu waan akkana takkarlee arginee illee dhageenye wanni kun waan addisii waan aaretti bif jijjiiratee laakumaan cima dhufuu jiru waan taateef islaamii bakki jiru cufa balaaleffachuu qaba rabbiin sababuma nur barbaadee nu laalaaf wanni diina kuyyatu qabdi itti nu laala malee rabbiin guyya tokkoon dhabama nam taasisa ammoo nu mokoraa jechuudha rabbi islaamii yoo tuqan jabaata iyyuu beeke nami qarrafuu jirullee namni riba ka'a akkuma musbaarii beeku hojjaa atiin girgidda yookaan muka wayii dhooftu goota laakumatu dhooftuun jabaata laakumatu dhooftuun jabaacha deema warri waa islaam tuqe waan islaamii laafseetan islaamii jabaacha deemitti kufaa jechuudha. Tanaaf nuun cuftiin balaaleffannaa hojiin tun hojii hamtu hojii dassan ta'in hojii waan hamtuu deemu jira ammoo nulleen tasgabboomne tasgabbiitiin karaa seeratiin karaa ittiin falmachuu malan cufaan gubbaa qabnee jala amiirtota jira islaamii waan ittiin bulqaba akkaataa gartee ittiin deema jedhan waliin deemanii akkanaani akkasit duub gartee falmannee waan isiin barbaachiif cufaanuyyuu islaamii dhaabbadhaa falmadhadhanii bifisiin itti gad nama buut qamuunuyyuu balaaleffachuu qabnu qalbiin leenjibbuu qabnu qalbiin islaam cufa jibbitee jirti gubattee jirti waan ta'eef nurra dhaabbadha jennaani rabbiillee ufitti hin kaasina islaamallee ufitti hin kaasina kanaaf jabeessine balaaleffannaa nurra duuli kuna dhaabbatuuti misooma diinan islaama misooma oli siyaasaa oli akkan jechuu barbaade nami kamuu kana dhageettan bif nagayaatiin bif tokkummaatiin wanni kun mani rabbii garagarummaan malee nuun cuf wal qabannee wal dhageenne afaan tokkoon wal caqabnee biftanaanii afal mannuutii jedha rabbiin gartee war waan hamtuu yaa'u war gartee waan fasaada waan hamtuu waan biidiiga waan naga lafa diiga namni eegi nagaan qabnu maan qaba bobbaafatee hin galfatu deemee hin salaatu galuu hin danda'u akimii dhaquu hin danda'u wanni naga caalan jirtu beeka dhiiroo nu lafti teentu nagaa barbaade lafti teen nagaa feene jechuudha yoo nagaa dhaban nam tokkollee irra hin jirtu kanaaf hatta warra gubbaa jiru warra laf bulchullee irra hin jirtu nami gaafii inni nam bulchu gaaf nami kun nagaa qabaate kan waan ta'eef
مسلم تو هذا برسنتين قد لفتناتو مسلم تو وان تيبي وان إسلاما تقوف كان نريفتنا كنا في دوبا ربي نقرت وروانم تويا ملك سنجدا كنا في نامي خمو يوكسيت ربي اللي آخر النوتي دعاء اللي أقولنوتي في عددات نمو خرجرون قرت وان يعني بلالفنا تنكرجرون نمو خمو وان تنتهون قرت إبسطو جدا أكاسيف ربي هنا اللي دين رب خرجنا فلات يتني فلات يمتني رب خرجنا أكرب دين ستن نصر أكرب دين ستن خلج خلي ديننا سننجدا أرمومات دابا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.